jireenya koo eegan adeemsa koo caqasan waan jedhaniif daandii qajeelaa natti agarsiisiidha. Bataam kutaan kun yaadni kutaa kanarra jiru yaada baay'ee guddaadha. Yaada baay'ee guddaadha. Daawit maalinni kan inni jedhu namoonni jireenya koo eegan, jireenya koo caqasan, jireenya koo hordofan, jireenya koo duukaa bu'an, jireenya koo duukaa ba'anii namoonni galan waan na hordofaniif, waan na eeganiif ofiifis dogoggoree namoota sana karaa dogoggoraarra akkan hin buusne, ofiifis dogoggoree namoota sana daandii dogoggoraarratti akkan hin kuffisne, deemsa dogoggoraarratti akkan hin kuffisne, adeemsa dogoggoraarratti akkan hin kuffisneef daandii na barsiisi. Karaa kee natti agarsiisi, karaa kee akkan beeku godhi, daandii kees na barsiisi, karaa qajeelaarra daandii qajeelaarra akkan deemu godhi jedheetu Waaqayyoon kadhata. As duwwaa miti. Macaafa faarfannaa boqonnaa 25 lakkoofsa 4 irratti gaafa laaltan yaa Waaqayyo karaa kee akkan beeku godhi, daandii kees na barsiisi, dhugaa keetiin na gaggeessi, na barsiisis. Ati Waaqayyo isa na fayyisu waan taateef ani guyyaa hundumaa sin eeggadha. Yaa Waaqayyo gara laafina kee gaarummaa kee warra durii jalqabdee agarsiisaa turte yaadadhu. Yaa Waaqayyo ati gaarii waan taateef gaarummaa keetiin na yaadadhu malee cubbuu ijoollummaa koo ofirra daddarbaa koo hin yaadatiin jedheetu kadhata. Kutaa kana lachuu keessatti waa'ee maalii Waaqayyoon kadhataa? Daandii Waaqayyoo yookaan karaa Waaqayyoo baree hubatee isarra deddeebi'uudhaan jireenya isaa qajeelfachuu akka danda'u, jireenya isaa oolfachuu akka danda'u, jireenya isaa gargaaruu, jireenya isaa jabeessuu akka danda'u Waaqayyoon kadhata. Egaa karaa gaarii kan namatti agarsiisu Waaqayyoodha. Karaa gaarii Waaqayyoo nama agarsiisu sanarra yoo buune immoo namoonni baay'een nu ilaalanii jireenya keenya caqasanii namoonni baay'een nu wajjiniin Waaqayyo isaan gargaaree nu duukaa namoonni jiran karaa gaarii sanarra bu'u jechuudha. Waaqayyoon galateeffatu jechuudha. Kanaaf Daawit maal kadhataa? Jireenya koo keessatti namoonni na caqasan hedduu, namoonni na hordofan, namoonni jireenya koo duukaa bu'an, namoonni jireenya koo duukaa ba'anii galan waan jiraniif ati miilla koo daandii qajeelaarra buusi, karaa qajeelaa na barsiisi jedheetu Waaqayyoon kadhata. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Egaa obboloota koo waan tokko isinitti himuu nan barbaada. Kutaan nuyi har'a ilaallus yaada kana wajjiniin kan wal dhabu miti. Akkuma isin beektan macaafni faarfannaa boqonnaa 23 waa'ee tika Waaqayyooti kan haasa'u. Macaafni qulqulluun faarfannaa 25 lakkoofsa 14 irra dhaqxanii yoo ilaaltan maal jedhaa? Waaqayyo warra isa sodaatanitti yaada isaa isa dhokataa hin mul'isa, hin beeksisaadha. Kakuu isaas warra gadi fageessanii hubatan isaan hin godhaadha. Waaqayyo miilli koo kiyyoo keessa waan baasuuf ijji koo yeroo hundumaa gara isaa hin ilaala. Kutaa kana keessatti Daawit warri inni daandii isaa itti agarsiisu, warri inni karaa isaa itti agarsiisu, warri inni qajeelummaa isaa itti agarsiisuu jechuun baay'ee kunnoti kana fakkaatee itti agarsiisuutu hin ta'in karaa sana shaakalsiisu jechuudha. Malamaamad maalatno kibir leksiyaabeer ይሁን karaa isaa kan shaakalsiisu, warri Waaqayyo daandii isaa shaakalsiisu, warri Waaqayyo qajeelummaa isaa shaakalsiisu, warri Waaqayyo amanamummaa isaa shaakalsiisu, warri Waaqayyo qulqullummaa isaa shaakalsiisu, warri Waaqayyo daandii isaa isa gaarii sanarra isaan adeemsisu, warra Waaqayyoon sodaatan, warra tika Waaqayyoo keessa jiraatan, warra eegumsa Waaqayyoo keessa jiraatanidha. Waa'ee eegumsa Waaqayyoo, waa'ee tika Waaqayyoo Daawit jireenya isaa irratti waan arge nutti hima, nuu qooda. Jireenya isaa irratti waan arge kan jennu karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Karaa lamaan gaafa jennu inni tokko Daawit ofii isaatii tiksee ture, hoolota abbaa isaatii kan eegu ture. Macaafni qulqulluun akka nutti himutti inni
leenca wajjin wal'aansoo wal qabuudhaan amaaqeexa yookaan immoo yayyii wajjiniin wal'aansoo wal qabuudhaan oolota abbaasaa oolota Isee afaan yayyii keessaa afaan leencaa keessaa butee fuudhee eegaa akka inni ture nutti agarsiisa. Himaalat በጎችን ለመዳን ለበጎችን ደህንነት ራሱን አሳልፎ ከሐውሬ ከአንበሳዎች ጋር ራሱን አሳልፎ መስጠት ከነሱ ጋር መጋፈጥ መሆኑን ነው የማሳየው። ስለዚህ ሎላ ኢባ ወልአንሶ ዳዊት ሌንጨ ወጅን ቀቤን ወልአንሶ ዳዊት የይ ወጅኒን ቀቤን አማቄጠ ወጅኒን ወልአንሶ ኢን ቀቤኒ ኦሎና ባሳቲ ነጋት ኦሉ ቱሬ du'a jalaa oolu nyaatamuu jalaa oolu badii jalaa oolu ture eegumsanni godhu protection ነው ገለኒ ጉዳን waaqayyoo ባቶ ይሄ አንዱ በዚህ በኩል ነው ዳዊት የምናገረው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ወይም የእግዚአብሔር ጥበቃ የሚያስተምር በአንድ በኩል በዚህ ነው። ሁለተኛው በኩል ደግሞ እንዲለመፋን ከራን እንዲለመፋንሞ ዳዊት አኩምስም ቤክተን ደርገጌስ ሙጫ xiqqaa seenaa saba Israa'el birmadoomsuu keessatti nama waaqayyoo hojii guddaa ittiin hojjete nama waaqayyoo karaa isaatiin saba Israa'el garbummaa waggaa 330 jalaa ittiin baase karaa ittiin waaqayyoo doorsisa Gooliyaad doorsisa mootii Amaa doorsisa warra Filisxeemotaa ittiin oolche namni kun dargaggeessa haa ta'u iyyuu malee waaqayyo ayyaana isaa kennuufiidhaan Gooliyaadin wajjin wal loluudhaan Gooliyaadin kuffisee mootummaa Saa'ol akka inni cimse mootummaan Saa'ol erga cimee Saa'ol edda sodaa Gooliyaad jalaa oole Saa'ol idda sodaa Gooliyaad jalaa ba'e idda sodaa Gooliyaad jalaa fayyee idda sodaa Gooliyaad jalaa birmaduu ba'ee booddee kan isa mudate immoo sababii faarfannaa dubartoota warra Israa'elotaatiin Saa'ol Daawitiin ariyataa akka inni ture iddoo hedduutti Daawitiin balleessuu barbaadaa akka inni ture macaafni qulqulluun nutti bodee akka itti darbataa utuu inni taa'ee kiraara taphachaafii jiru utuu inni taa'ee rakkina isaa dhiphina isaa isarraa ariyachuudhaaf tajaajilaa jiru tajaajila isaatiin fayyee tajaajila isaatiin gargaaramee tajaajila isaatiin oolee tajaajila isaatiin jiraatee tajaajila isaatiin gargaaramee tajaajila isaatiin nama gaarii ta'ee gadda isaa dhiphina isaa cinqatii isaa wayim istirastii isaa irraanfatee deebi'ee Daawitiin girgiddaa yookaan keenyaa manaatti isa maxxansuudha bodee akka inni itti darbate argina. Kanarraa kan ka'e Daawit yeroo hedduu ariyatama jala rakkina jala oole haa ta'u iyyuu malee karaa waaqayyoo irra waan deemuuf daandii waaqayyoo irra waan deemuuf qajeelummaa waaqayyoo ilaalaa waan deemuuf qulqullummaa waaqayyoo ilaalaa waan deemuufi amaan isarra hin geenye hin miidhamne dabarfamee harka jallootaatti dabarfamee harka amootaatti hin kennine maaliif jettanii yoo gaafattan karaan waaqayyo isa agarsiise karaa waaqayyootti isa gaggeesse irra deemaa waan jiruuf. Maqaan waaqayyo gooftaa keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa aniif isinis kan walii wajjin hin barannu akkuma jalqaba kaasaa turre baay'een keessan waaqayyo ayyaana isinii baay'isee baga geessan baga ceetan bara 2016tti baga nagaadhaan darbitan jettanii walii keessaniif ergaa baga nagaan ceetanii walii wajjin barreessaa turtan ammas barreessaa jirtu jedhee yaada. Maybe kana booda kan namoonni ergitan jirtu kana booda namoonni isin qaqqabu jiru kun gammachuu guddaa as keessatti garuu waan tokko isin jabeeffachuu as keessatti garuu waan tokko akka isin sirriitti naa hubattan nan barbaada. Innis maaliidha? Eegumsa waaqayyoo. Innis maaliidha? Tika waaqayyoo. Innis maaliidha? Dhiyeessi waaqayyooti. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Daawit kutaalachanuu macaafa faarfannaa boqonnaa 25 lakkoofsa 4 lakkoofsa 6ttis boqonnaa 7 lakkoofsa 11tti boqonnaa 27 lakkoofsa 11ttis maal jedhee waaqayyoon kadhataa daandii kee natti agarsiisi jedheetu waaqayyoon kadhata. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa namoonni daandii waaqayyoo irra deeman in lolamu
namoonni daandii waaqayyoo irra deeman in ari'atamu. Namoonni daandii waaqayyoo irra deeman lulfaataan isaan qaqqabata. Namoonni daandii waaqayyoo irra deeman ari'atama ulfaataa keessa galuu danda'u. Namoonni daandii waaqayyoo irra deeman, namoonni karaa waaqayyoo irra deeman ni lolamu. Namoonni daandii waaqayyoo irra deeman wal'aansoon adda addaa isaanirra ni jiraata. Haa ta'uyyuu malee lola sana keessa darbanii, wal'aansoo sana keessa darbanii, gidiraa sana keessa darbanii, ari'atama sana keessa darbanii, dhiibbaa sana keessa darbanii, gidirfama sana keessa darbanii, gatii kanfalamu hundumaa sana keessa darbanii gara gaariitti hin dhufu. Eegumsi waaqayyoo isa kana waan ta'eef, Daawit egaa kanaaf namoonni na caqasan waan jiraniif jedha. Namoonni na duukaa deeman, namoonni hojii koorraa, gocha koorraa baratan waan jiraniif daandii keenatti agarsiisedha. Min maalatti hin da'u na taa'u qaallachuu maal jechuu akka ta'e isinii galeera. Ani sirraan baradha, namoonni narraa baratuudha. Ani sirraan soorama, namoonni narraa sooramu. Namoonni ani sirraan gargaarama, namoonni narraa gargaaramu jedhee waaqayyoon kadhata. Kadhanni kun namoonni isinii gale, namoonni hiikti kadhataa kun isinii galee kadhata akkasii kadhattan yoo jiraattan ayyaanumtaniittu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Beektu baay'een keessan dur ubboo yoo jedhama supheerraa kan hojjetamu, armooliin keenya bishaan kan itti waraaban, bishaan kan itti mana kaawwatan. Ubboon kan inni abdiidhaan bishaan of keessa jiru baasee kennuuf bishaan laga jiru abdateeti. Laga maddi hin jiru taanaan, maddi gu'eedha taanaan, ollachaa bishaan ubboo keessa jiru buuftee kana deemaafis haa ta'u maatiidhaaf, namootaaf kennitaa ofii keetiifis eegudha. Lagdi jira taanaan garuu sodaan hin jiru. Lagdi jira taanaan garuu dhiphinni hin jiru. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa obboloota koo waan tokkoon isinitti hima. Daandii waaqayyoo isa qajeelaa gaafa argatan, daandii waaqayyoo isa qajeelaa duukaa gaafa buutan, daandii waaqayyoo isa qajeelaa keessa baatanii galuu gaafa jalqabdan, haleluuyaa. Waaqayyo daandii isaa isa qajeelaa irra isin gaggeessuu gaafa jalqabu, waaqayyo daandii isaa isa qajeelaa irra isin oofuu gaafa jalqabu, daandii waaqayyoo isa qajeelaa irra socho'uu gaafa jalqabdan, daandii waaqayyoo isa qajeelaa irra baatanii galuu gaafa jalqabdan, daandii waaqayyoo isa qajeelaa irra sochii gochuu gaafa jalqabdan, lolli jiraatu iyyuu moo'icha lakkaawwachaa deemtu. Daawit jireenya isaa keessatti ari'atameera. Akkuma kanaan guyyaan itti Saa'ol diinni isaa utuu inni muguu, utuu inni rafee of wallaalee ciisu, eegdonni isaa yookaan gaardonni isaa of wallaalanii utuu rafanuu harka Daawititti kufee ture. Daawit achitti lafatti dabaluu danda'a ture. Warri Daawitiin wajjin jiran eegdonni Daawit, yaa gooftaa keenya waaqayyo galateeffadhu, waaqayyotu sii kenne, asitti lafatti gad daballu, lafatti gad hodhinu iddoonni ciisutti jedhanii Daawitiin gaafatan. Daawit garuu akkana jedhe, nama waaqayyo dibirratti harka koo hin kaasuu jedhe. Hayyaachuu Daawit Saa'ol gaafti inni kufuu jalqabu, gaafa waaqayyo fuularraa garagalfatu, gaafa waaqayyo yaada isaarraa deeffatu, gaafa waaqayyo akeeka isaarraa deeffatu. Macaafni qulqulluun akka nutti himutti muudamee yookaan aangootti dhufee waggaa lamatti akeekni waaqayyo akka isarraa sokke, yaada waaqayyo duukaa deemu akka inni dide, waaqayyo Saa'ol karaa koo dhiisee na biraa deebi'eera jedhee kan isa himate akka ta'e macaafni qulqulluun nu barsiisa jechuudha. Waggaa 40 bulche keessaa waggaa 38 kantuu tasa akka inni bulche, wanti isaa lakkaa'amu akka hin jiraan, ari'atamaa dararamaa rakkachaa rakkisaa akka inni sabas bulche macaafa qulqulluurraa waliin wajjiniin argina. Egaan jaallatamoota saba waaqayyoo har'a waan tokko isinitti himuudhaan barbaada. Karaa koo na barsiisi jedhee Daawit kan inni kadhatuuf tika waaqayyoo keessa jiraachuu waan barbaaduuf, tika waaqayyoo keessatti wantoota gurguddoo 3 waaqayyoorraa argattu. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf mata dureen ana har'atti dubbadhu gadhiisii godheen dubbadha. Sababiin isaa mata duree barbaaddan kutaa kana keessaa fudhachuu dandeessu waan ta'eef tarii dhumarra immoo isinitti himuu nan danda'a. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Tika waaqayyoo jalatti wantoota gurguddoo 3 argattu. Isa kana macaafa faarfannaa boqonnaa 23 lakkoofsa 1 kaafnee hanga lakkoofsa 6tti walii wajjiniin haa ilaallu. Waaqayyoo tiksee kooti, ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkam boqodhu hin godha, gara lagatti aara galfattaniittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na gaggeessa.
ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu amaana natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirta, uleen keetii fi dhaabbanni kee ana in jajjabeessu. Utuu warri na cunqursan na ilaalanii ati maaddii anaaf in dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa in dibda, xoofoon koos guutee irra in dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa kee farjummaa kee ana duukaa in bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti guutummaa isaa hanga lakkoofsa 6tti yoo dubbistan waan gurguddoo 3 argitu. Inni tokkoffaan waan 3 kana keessaa wanti isin argitan protekshinii yookaan tika Waaqayyooti, eegumsa Waaqayyooti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo tiksee kootii jedha, ani homaa hin dhabuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni marga lalisaa keessa kan boqodhuun godhaa gara lagatti haara galfattaniittis na geessaa. Inni lubbuu anatti hin deebisaa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na gaggeessa. Waan gurguddaa 3 gabaabseen isinitti hima. Inni tokkoffaa protekshinii, eegumsa Waaqayyooti. Inni lammaffaan immoo gaggeessuu guidance of God. Inni sadaffaan provisionii Waaqayyooti. Provision jechuun dhiyeessii Waaqayyooti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Utuma warri na cunqursan na ilaalannu inni maaddii anaan maaliin godha? In dhiyeessaa'edha. Haleluuyaa. Maaddii isa kam? Maaddii guutee irra dhangala'u, xoofoo guutee irra dhangala'u, nagaa guutee irra dhangala'u, gammachuu guutee irra dhangala'u, boqonnaa guutee irra dhangala'u, aara galfii guutee irra dhangala'u, eebba guutee irra dhangala'u, milkaa'ina guutee irra dhangala'u, nagaa guutee irra dhangala'u. Haleluuyaa. Eessatti utuu diinonni koo ilaalanuu naaf hin dhiyeessaadha. Xoofoon koo immoo guutee irra dhangala'aadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Irra dhangala'a jechuun maal jechuudha? Yaaddanii beektu? Waaqayyo nagaa gaafa sii kennu nagaa si duwwaadhaaf nagaa kennu miti. Nagaa ollaa keetti darbu, nagaa namoota hiriyoota keetti darbu, nagaa miiltoowwan keetti darbu, nagaa maatii keetti darbu kenna. Irra dhangala'uu qaba waan ta'eef. Irra dhangala'uu jechuun sirra darbee namoota biroo bira qaqqabuu jechuudha. Sirra darbee namoota kan biroo bira ga'uu jechuudha. Sirra darbee namoota warra kaaniif qaqqabuu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Soo tika Waaqayyoo keessa gaafa jiraannu, daandii Waaqayyoo irra gaafa deemu, qajeelfama Waaqayyoo irra gaafa deemu, akkaataa itti Waaqayyo nama gaggeessuun karaa qajeeltuu Waaqayyoo irra gaafa deemnu, wantoota kana sadiitu jireenya keenya hordofa. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Daandii Waaqayyoo isa qajeelaa baruun, daandii Waaqayyoo isa qajeelaa argachuun, daandii Waaqayyoo isa qajeelaa hubachuun, daandii Waaqayyoo isa qajeelaa irra ba'anii galuun wanta gurguddaa 3f nama fayyada. Tokkoffaa tika Waaqayyoo jala jiraachuudha. Eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuudha. Eegumsi Waaqayyoo amansiisaadha. Inni tiksee jabaadha. Golgaa lubbuun namaatti boqotuun, golgaa hafuurri namaatti boqotuun. Macaafa faarfannaa boqonnaa 27 irratti namoonni mana ijaaran Waaqayyoon ijaaruu yoo ta'e akkasiin dadhabu. Namoonni magaalaa tokko eegan Waaqayyoo hin eegu yoo ta'e akkasiin dadhabuudha. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal jechuu akka ta'e isinii ibsu, maal jechuu akka ta'e isinitti dubbadhu. Eegumsi Waaqayyoo akka eegumsa namaa miti, irra keessa miti, naannoo miti, alaa keessa eega inni. Namoonni poolisiin karra keenya dura dhaabbateetu jiru, boodigaardiin karra keenya dura dhaabbateetu jiru, hoomaa waraanaa naannoo keenya marseetu jiru. Seexanarraa nu eeguu hin danda'u, yaada hamaarraa nu eeguu hin danda'u, kissii biyya lafaarraa nu eeguu hin danda'u. Alaa eegamaa keessaa lolamuu dandeenya. Eegumsi Waaqayyoo garuu lubbuu keenyaaf eegumsa, hafuura keenyaaf eegumsa, foon keenyaaf eegumsa, qabeenya keenyaaf eegumsa. Inni tiksee gaariidha. Kanaaf macaafni qulqulluun tiksee gaariin isa kan inni jedhuuf. Macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 10tti tiksee gaariin anaa'edha. Inni lubbuu koo oolota kootiif fuunan kennaa'edha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Faayidaadhaaf miti, nu fayyaduuf nu eega. Nurraa faayidaa argachuu, nurraa bu'aa argachuu, nurraa tajaajilamuu, nurraa gargaaramuu, nurraa eegamuudhaaf utuu hin ta'in kan inni nu tajaajiluuf maaliifini jireenya keenyarraa, laphee keenyarraa, yaada keenyarraa, akeeka keenyarraa, mul'ata keenyarraa, ajandaa keenyarraa kan inni barbaadu nu fayyaduudha malee ofii isaatii nurraa fayyadamuudhaaf miti. Kanaaf egaa karaa Waaqayyoo sirriirra gaafa buunu tika Waaqayyoo keessa jiraanna. Mee walii galaatii sagalee keessan ol kaasaa tika Waaqayyoo jedhaa ofirratti dubbadhaa. Tika Waaqayyoo. Haleluuyaa. Inni lammaffaan guidance of God, gaggeessuu Waaqayyooti. Waaqayyoo gaggeessaa gaariidha. Gaggeessaa jechuun
karaa sirrii kan namatti agarsiisu. Gaggeessaa jechuun milkaa'ina kan namatti agarsiisu. Gaggeessaa jechuun gaaf tokko fuula kan namatti hin banne daandii milkaa'inaatti kan nama oofu. Gaggeessuu isaatiin jedha Daawit gara laga daara galfataniitti gara marga lalisaatti na geessa. Daandii qajeelaa haleluuyaa na gaggeessaadha. Gaafa gaggeessuu Waaqayyoo keessa jirtu daandii qajeelaarra deemta. Milkaa'ina malee kisaaraan sin argatu. Daandii qajeelaarra deemta. Ka'uu malee kufuun sin argatu. Daandii qajeelaarra deemta. Ija godhachuu malee kasaruun sin argatu. Waaqayyo maqaa Yesuusiin kana jireenya keenya irratti haa baay'isu. Inni sadaffaa fi inni dhumaan proviisinii Waaqayyooti. Daandii Waaqayyoo irra gaafa deemnu Waaqayyo ofii isaatiif nu dhiyeessa. He is our guidance. Praise God. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Istiirra deebi'aatii Waaqayyo tiksee kooti jedha. Rabagandura labogatosyaa. Inni daandii qajeelaarra na gaggeessa jedha. Haleluuyaa. Maaddii irraa afaanaa dhiyeessa jedha. Tika Waaqayyo karaa Waaqayyoo irratti tika Waaqayyoo qabna. Karaa Waaqayyoo irratti gaggeessuu Waaqayyoo qabna. Karaa Waaqayyoo irratti dhiyeessii Waaqayyoo qabna. Daawit kanaaf daandii keessa qajeelaa agarsiisi kan inni jedhu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Daandii Waaqayyoo irratti karaa Waaqayyoo irratti akeeka Waaqayyoo irratti ajandaa Waaqayyoo irratti fedhii Waaqayyoo irratti wantoota nu hordofan kana sadantu jireenya keenya irratti ta'a. Egaa bara kana ajandaan keessan akkanaa ta'u. Yaa Waaqayyo karaa gaarii natti agarsiisi. Yaada kee natti agarsiisi. Ajandaa kee natti agarsiisi. Qajeelfama kee natti agarsiisi. Akeeka kee natti agarsiisi. Si duukaa ba'ee galuu akka hin danda'u. Si duukaa tarkaanfachuu akka hin danda'u. Si duukaa ce'uu akka hin danda'u. Si duukaa ba'ee galuu akka hin danda'u. Na gargaari. Ayyaana naa baay'isi jettanii akkasiin kadhattan nan barbaada. Karaa Waaqayyoo isa qajeelaa. Karaa Waaqayyoo baay'isawee lafa jechuu miti. Karaa tulluurra qaxxaamura wayii, karaa mandara keessa gamoo wayii, ijaarsa wayii keessa darbu jechuu miti. Daandiin Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis keessatti karaan dhugaan jireenyis anaayedha. Karaa jechuun karaa milkaa'inni nutti yaa'u, karaa nuti milkaa'ina bira geenyu, karaa dhiyeessii Waaqayyoo gara keenya dhufu, karaa nuti gara dhiyeessii Waaqayyootti darbinu. Daandiin dhugaan isaa jechuudha. Daawit karaa natti agarsiisa. Qajeelummaa kee natti agarsiisa jedhee Waaqayyoon kadhate. Qajeelummaan Waaqayyoos Yesuus mataa isaati. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa bara kana Waaqayyo akkas nuu godha, akkas nuu ta'a. Daandii Waaqayyoo isa qajeelaa, daandii Waaqayyoo isa qajeelaa irra gaafa deddeebi'u, daandii Waaqayyoo isa sirrii irra gaafa deddeebi'u, daandii Waaqayyoo isa bu'a qabeessa irra baanee gaafa gallu, Waaqayyo nu tiksa, Waaqayyo nu gaggeessa, Waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa nu dhiyeessa jechuudha. Haleluuyaa. Dhiyeessinsaa dhiyeessii namaa isa irra keessa ilaalaa namaa dhiyeessan otoo hin ta'in dhiyeessii Waaqayyoo isa irra dhangala'u, dhiyeessii Waaqayyoo isa irraa gadi namu, dhiyeessii Waaqayyoo isa irraa lola'u. Haleluuyaa. Isa nurra darbee maatii keenya bira ga'u, isa nurra darbee hojii wangeelaatii ta'u, isa nurra darbee paaraadikoos salubana magadisa booya namoota kaan gargaaruudhaa ta'u. Dhiyeessii akkasii Waaqayyoo jireenya keessanii irratti kenna. Kun tokkoo tokkoo jireenya keessanii irratti maqaa Iyesuus nama Naazreetiin kan raawwate haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa akkas kan jedhu walii ilaalu karaa Waaqayyoo baruu. Karaa Waaqayyoo baruu jechuun wantoota gurguddoo sadiif nama gargaara. Tika Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf, gaggeeffama yookaan qajeelfama Waaqayyootiin deddeebi'uudhaaf, akkasuma dhiyeessii Waaqayyoo fudhachuudhaaf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Gooftaan hunduma keenya irratti kana nuuf haa taasisu. Waaqayyoon galateeffannee kadhanneetu tajaajila keenya yookaan sagantaa keenya yeroo kana walitti qabna. Abbaa keenya, fayyisaa keenya, uumaa keenya, jaalallee keenya, ija gargaarsa kee, jaatola kee, arjummaa kee hundumaa maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'iftee, gaarummaa nutti agarsiistee, guyyaa eebbifamaa kana waan nuu kenniteef ulfaadhu. Har'a immoo sagalee akkana jedhuun gara keenya waan dhufteef karaa koorran isin deemsisa, daandii koorran isin gaggeessa, daandii koorra waan isin gaggeessuuf, daandii koorra waan deddeebitaniif, daandii koorra baatanii waan galtaniif. Haleluuyaa. Karaan isin jalaa hin badu. Daandii koorra baatanii waan galtaniif isinitti hin dhi'u. Daandii koorra baatanii waan galtaniif isinitti hin dukkanaa'u. Daandii koorra baatanii waan galtaniif dhiyeessiin koo guutuu isinii ta'a nuun jetteetta. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin kun jireenya keenya irratti haa raawwatu. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi.
bara kana bara milkaa'inaa nuu godhi. Gaggeessitoota keenya, tajaajiltoota keenya, faarfattoota keenya, akkasuma warra lallaban, warra kadhatan, yaa Waaqayyo anaaf saba iddoo kana jiraniif maqaa Yesuus Kiristoosiin barri kun bara mo'annaa, bara gaggeeffama kee keessa jiraatan, bara tika kee keessa jiraatan, bara dhiyeessii keetiin jiraannu nuuf haa ta'u. Kana hundumaa jireenya keenya irratti waan raawwattuuf ulfaadhu. Akkas nuun jetteetta. Karaa koo irra buutanii yoo deemtan dhiyeessiin koo isinii guutuudha. Karaa koo irra buutanii yoo deemtan anatu isin gaggeessa. Karaa koo irra buutanii yoo deemtan anatu isin tiksa nuun jetteetta. Maqaa Yesuusiin karaa kee irra buune ba'uu galuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf haa baay'atu. Kana hundumaa nurratti raawwadhu. Bara milkaa'inaa nuu godhi, bara galataa nuu godhi, bara weedduu nuu godhi, bara mul'ataa nuu godhi, bara darbanii deemuu nuu godhi, bara cabsanii darbuu nuu godhi. Gaaronni nu gadi nuuf haa jedhan, sulullan ol nuuf haa kaafaman. Danqaraan dura keenya jiru haa caccabu, haboon dhukkubaa haa caccabu, haboon hiyyummaa haa caccabu, haboon wallaalummaa haa caccabu, haboon dhibaa'ummaa haa caccabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu keessa namni dhukkubsatu, nu keessa namni danqamu, nu keessa namni lolamu, nu keessa namni dhiibamu hin jiraatin. Gara fuula duraatti deemu, gara fuula duraatti harkaanfachuu, gara fuula duraatti ce'u, gara fuula duraatti bituu mo'uu akka dandeenyu nu gargaara. Nu faana socho'i. Tika kee keessatti nu eegi. Lolli nu hin danda'in. Dhiyeessiin kee gadi nuuf haa lakkifamu. Harki keenya kiisiin keenya guutuu haa ta'u. Warra gaa'ila barbaadan gaa'ilaan, warra dinagdee barbaadan dinagdeen, warra boqonnaa barbaadan boqonnaadhaan, warra eebba barbaadan eebbaan, warra jijjiirama hafuuraa barbaadaman jijjiirama hafuuraatiin isaan eebbisi. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Kana hunda waan taasiftuuf ulfaadhu. Fagoo dhiyoo taa'ee xiyya kan darbatu, gaa'ila namaa kan lolu, nagaa namaa kan lolu, tajaajila namaa kan lolu, tokkummaa namaa kan lolu, eebba namaa kan lolu, abdii namaa kan lolu, ba'ee galuu namaa kan lolu, xiyyi fagoo dhiyoodhaa darbatamu, humna dhiiga oolichaatiin kan rukutame haa ta'u, xiyyisaa kan maseene haa ta'u, xiyyisaa kan maseene haa